السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبجمتوتا دوتوتا كنا بقنا قاعد نفتن بكاري نفتن إثنين جت شوال بعدا رجع غافي ويك بدأ دي هذا جدا غافي كنا دندتي كان كي وكان مو هم نكان كي غافي كان كيستي وفلالون تقبا إسي في الليبر باتشسا غير بدأتي موتانو هبانو سيتا وانتاتي إيجا غافي كنا را أمبيوتا ربيتي والكبات أمبيوتا ربيتي taatiiwwan isaanirratti argame kana karaa filannootiin isin dhiyeessina. Filannoo kana aabaa jennee akkasii keessaa isin dhiyeessina deebisuudhaaf ni yaaltanii jechuudha. Gaafiin tokkoffaa maal jedha? Rabbiin mangistii jallataa beekamaa Numruud jedhamu ka zamana Nabiyyallaa Ibraahim alayhi salaam keessa argame san yeroo isa ajjeesu qixaaxa akkamiin isa ajjeesaa jedha. Gaafiin tokkoffaan mangistii Numruud jedhan mangistoota addunyaa guutuu mooyan keessaa tokko inni Numruudin kun isa tokko yeroo isa ajjeesu Rabbiin qixaaxa akkamiin isa ajjeese jedha. Filanna jira keessaa filattan jechuudha. Rabbiin mataa isaa keessa bookee akka seentu taasisee sababa saniin addunyaa kanarraa isa galchee jedha. Mataa isaa keessa kinniisni akka seenu ajajee kinniisni mataa isaa keessa seenuudhaan sababa kanaatiin du'ee jedha. Mataa isaa keessa mixii yookaan namlaa jedhamtu yookaan xuxii afaan biraatiin kan jedhamtu sun akka seentu ajajee isiin mataa isaa keessa funyaan isaatiin keessa ol seentee sababa saniitiin du'ee jedha. Irra isinii deebi'a. Nabiyyallaa Ibraahim zamana isaa keessa mangistiin yeroo san guutuu addunyaa kana moohee harkaa qabu maqaan isaa Numruud jedhama. Mangistii jallataa mata duree warra kaafiraa keessaa isa tokko. Mangistii kana namicha kana yeroo isa ajjeesu Rabbiin akkamitti isa ajjeesaa jedha gaafin. Mataa isaa keessa akka bookeen seentu isa taasisee isa ajjeese jechuun bookeen mataa isaa keessa seenee sababa saniitiin du'e. Mataa isaa keessa kinniisni seenee sababa saniitiin du'e. Mataa isaa keessa mixii yookaan xuxiin seentee sababa saniitiin du'e. Egaa deebiin kam ta'a yoo jettan deebiin isaa tahaa jechuudha. Mataa isaa keessa bookeen akka seentu ajajamtee mataa isaa keessa bookeen seentee sababa saniitiin du'e. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa mangistoota man huwa xaaqiya alladhii khasafa Allaahu bihi wa bidaarihi al-arda namichaan jallataan wasanaa bahan addunyaa keessatti Rabbiin isaa fi ganda inni keessa jirullee yookaan naannawa inni keessa jirullee guutuu isaa lafa kuteeni addunyaa kanarraa galche eenyu jedhama namni sunini. Namichaan jallataan jallinna keessatti wasanaa bahe ka Rabbiin isaa fi ganda inni keessa jiru guutuu lafa kuteen sun maqaan namicha kana eenyu jedhama? Maqaan namicha kana Haamaan jedhama. Maqaan isaa Haamaan jedhama. Maqaan namicha kana Fir'aawna jedhama. Maqaan namicha kana Qaaruun jedhama. Qaaruun jedhama. Shaddaad jedhama. Shaddaad jedhama. Haamaan. Fir'aawna. Qaaruun. Shaddaad. Deebinee nu taayoo jennu Qaaruun jedhama jechuudha. Namicha Qaaruun akkuma inni beekamu akkuma namni marti beekutti deebin isaa Qaaruun ta'a. Egaa gaafin sadaffaan gabarra Rabbii gaggaarii keessa namni Rabbiin beekumsallee isaa kenne hikmaa waan jedhamullee isaa kenne. Hikmaallee hin qaba beekumsallee hin qabu. Namni kun maqaan isaa eenyu filannoodha. Namichaan kun Luqmaan jedhama. Huud jedhama alayhi salaam. Suleymaan jedhama alayhi salaam. Irra sii deebi'a. Luqmaan. Huud. Suleymaan. Deebin isaa Luqmaan yoo jettan baay'ee tokko bayeessa yookaan baay'ee tokko dansaadha jechuudha. Gaafi itti aanu Nabiyyallaa Daawud alayhi salaam mucjizaan Rabbiin zamana isaa keessatti akka ummanni mucjizaa san ilaalee nabiyyummaa isaa ta'uu isaa mirkaneessee itti amananiif Rabbi isaa kenne dandeettiin waan uummatarraa adda isa godhu wahii ka Rabbi yeroo sanitti isaa kenne maalidha jetti. Gaafiin akkana. Rabbiin mallaqa fiddaa ka jedhamu warqii adii jechuudha. Warqii adii kana isaa laaffisee akka fedhe godhuu danda'a jetti.
لك سنيمتي ربين سبيل إسالافسه سبيل سلانا مكينة جباتو كان إيشت إن جباتو إنكم فدو قلو دنديا سبيل يوكان حديد الرجبا سبيل أكا فدو يوكان أكا نعم كنو جبري يوكان والا الله أكا قلو دندينو كان إني تشبسي أكا فدو قلو دنديا أكا سر ربي سالافسه يا رب أران الله له الذهب ربين ذهب إسالافسه أكا فدو قلو دنديا جدا إيغا غافين ديبين غافي كنا إسا كم يو جنة يو ربين معجزة نبي الله داود سبيل لك إسالافسو تاسسي كنافو ديبين إسا بايو جتن باية توكو بيسا يوكان باية توكو غاري لا جتشو إيغا فيديو كينا راكا ليرني أسمارتي غاوسنا ulfaadha wayyama nu wajjin turuu keessanii bisanii jenna chaanala keenya kana subscribe like share godhuudhaan akka nama hunda wal bira godhuu hin dagatina asumaan isinii dhamanna wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu